Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota fi kabajamtoota kiyya. Akkami jirtanii? Ani jiraadha baganaa jirtanii. Hordoftoota hirkootu bisiniin jedha. Har'a araba waliin hadiiqaa deeme waa'ee ijoollee Saa'udiitirraa wayiin dubbachuu barbaade jechuudha. Waa'ee ijoollee Saa'udiiti. Yalla طيب. dubbachuu barbaade inshallah walitti deebiname. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota fi kabajamtoota kiyya akkami jirtanii? Ani jiraadha isiniin jedha. Araba waliin alabee hadiiqaa deeme jechuudha. Hadiiqaa iddoo bashannanaa iddoo jarri istiraa shaayii uumamaa dhugan jechuudha. Deemanii tattaanii shaayii uumamaa dhugan. Sagalee mungejjee kana fakkaate waan ijoollee Saa'udii jechuudha. Hidhaa mana Saa'udii jiraniitiin dubbachuu barbaade. Ani yeroo baay'ee waa'ee hidhaa warra hidhaa mana Saa'udii jiran kana dubbadha. Wallahi waan namatti dhagahamu waan garaa nama nyaatu garuu garaa nu nyaatillee fi baddi saree jenne kan jedhanii jedhe mammaayisi. Garuu garaa nu nyaatillee fi wanni nu goonu takka hin jiru, wanna goonu dhabnullee jedha. Aadaatuma jiraataa jira ilmi namaa jechuudha. Waan isaanii kun baay'ee tokko garaa nama nyaata. Amma achi keessatti nyaatallee dhabanii qorrillee dhufee amma sadarkaa feestaaliin yeroon sa'aatiin kun qorra jechuudha. Ka sadarkaa feestaaliin waa namaa godhuu bira darbeetiin jira. Amma sa'aatiin kun qilleensi jijjiiramee jira qorra jechuudha. Akkuma isin argaa jirtanii. Hatta wallahi wanni nyaatallee hatta wanni nyaataa jechuudha. Kubzii yoo fidanii jedhan kubzii fi roozaa imkii wanni isaan fidanii nyaanni Saa'udiin beeytanii jechuudha. Nyaanni mana hidhatitti nyaata gahaa tokkoon argatanii yoo dhibamanii waa dhukkubsatanii jedhan jechuudha. Qaamni isaanii wanni irraa ittisuu dhukkuba ofirraa ittisuu hin danda'u jechuudha. Miidhamanii jiran kaalafuma jalaayyuu. Waan akkasiisaniif saaxilamaa jiraniin isiniin jedha. Kaachirraa hafe mootu amma yeroo wanna nyaataa kilaasii takka keessa nama 400 fa'aan jiran. Kilaasii takka keessa nama 400 jiranii nama 400 sanii nyaanni qoodanii yookaan nama 40 yookaan nama 50 hanqatee bula. Dirqama kilaasii wanni godhan jiru yoo waa qabaatan namni waa qabu jechuudha. Birri 5 birri 10 walitti fuudhanii birri takka hatta nuusa hatta riyaala nuusa jechuudha. Wanni akkasii sanii walitti fuudhanii walitti guuranii hatta kubzii Bangaal irraa bitatan jechuudha. Wallahi alazim wallahi waa warri mana hidhaa natti hime jechuudha. Ka waan takka ittiin daballe jechuudha. Waan uummanni mana hidhaa jiru warri mana hidhaa jiru natti hime isiniin jedha. Wallahi akkasitti jireenyi waan nama jibbisiisati waan jireenyi nama jibbisiisati nutuyyuu jechuudha. Ka asitti mana arabaa jiraanne mana keenya jiraanne gizee meeqa fuxuru osoo nyaatin jechuudha. Biyyatti gizee meeqa nyaatama fuxuru osoo nyaatin namni sa'aatii fuxuru osoo nyaatin qadarraa hagamisaa haga qadarraa haga galgala fuxurarraa haga qadaa turuun takka hanga namatti ulfaatu hunduyyuu ni beeyna. Ammas qorrallee jechuudha. Mana arabaa osoo makeeyyafni jiru dhiifama ifannarra beeyfa. Osoo makeeyyafni jiru osoo maaliin jiru jechuudha. Mana arabaatitti jechuudha. Wanni godhuu hin dandeenyu. Qorra akkasittuu qorri hammaatee jira jechuudha. Qorri hammaatee jira akkasumattuu akkuma wanni sanittu. Wallahi waan akkasiiti inshallah garuu osoo itti deebanii haarawatti uummata kanaa sagalee ta'anii fi sila waan gaarii ture osoo itti deebi'anii haarawatti sagalee ta'anii fi namni illee dagateera. Amma waa'ee siyaasaa kana oofaa jiran jechuudha. Waa'ee siyaasaa oofaa jiranii waa'een siyaasallee akkuma namni ilaallatutti ta'ee garuu osoo lammii keenya dagatuu dhabanii nama bilbila qabu. Bilbila irraa fuudhanii nama bilbila qabu jechuudha. Ijoollee arabaa akkasitti maraatu. Nama bilbila qabu bilbila irraa fuudhanii caccabsan nama bilbila qabu. Yookaan irraa fuudhanii kilaasii biraa geessanii gurguratan nama bilbila qabu. Wallahi alazim bilbila irraa fuudhanii jechuudha. Kaachirraa hafe mootu jireenyi isaan achi keessatti itti jiraatan sun yaa Rabbi yaa Allah. Wallahi waan nama gaddisiisa waan namatti dhagahamaati jechuudha. Imbaasiin silaa jechuun ka ofillee biyya galcheetiin gahee biyya galchuu qabaachuu baatuyyuu silaa akka mirgi lammii isaa kun hin sarbamne. Imbaasiin tokko eega biyya tokko keessa qubateetiin biyya tokko keessa jiraatee mirguma lammii isaa eegsisuu fi silaa akka mirgi lammii isaa kun hin sarbamne
godhuu qabaa tureeyyuu garuu biyyaaf namumaaf yaaduu dhabuudhaattu akkanatti uummanni keenya miidhamaa jira na fakkaate wallaahi laziim. Gara kaan mootummaa hayaa imbaasiin gahee biyya galchuu dhabullee jechuudha. Gahee biyya galchuu dhabullee silaa akkasitti mirgi isaanii hin sarbamne kana godhuu inuma danda'a, mirgi isaanii kabachiisuu inuma danda'a. Waan akkasan hin jenne imbaasiilleen waan akkanaa kanaa gurruma cufatanii tumaan ittuma dhiisa. Gurra cufatanii kawaata akka yaada wallaahi gurra cufatanii itti dhiisan jechuudha. Taa'ee isin waraabame. Gurra cufatanii tumaan itti dhiisan jechuudha. Wallaahi waa kana sani jedhanii rakkoo warra mana hidhaa jiru waan tokko lama jedhanii diniin himanii dhumatuu miti. Waa tokko lama jedhanii waan dhumatuu miti himanii. Wallaahi waan namatti dhagamaati. Garuu osoo warri sooshaal miidiyaa kanarraa beekamtii qaban bilis warri sooshaal miidiyaa kanarraa beekamtii qaban warri beejii gurguddaa qaban akkuma duraa sanitti osoo itti deebi'anii sagalee ta'anii fi dhiibbaa mootummaa kanarra geessanii jechuuf mootummaan kabiyyaatu fixaa jira kanallee argaa jirra. Garuu akkuma imbaasii naga biyya galchaniifu mirga eegsisuuf osoo godhanii waan gaarii ture jechuudha. Akkasii jedhee yaadaan akka kiyyatti akkanatti namni bilbila harkatti arginaan gad fuudhanii osootuma nama ajjeesantu jira. Wallaahi billaahi aziim. Sa'a abbaan gaafa cabsee alagaan ija buruu isaa akka mammaa isii jedhe san jechuudha. Biyyaayyuu mootummaan akkana godhaa haaraa mitiiree argaa jirani. Hambimaan nama rakkate isaan wani nama quuxanii kun nama rakkatan hin jiru silumaayyuu dawlaa Arabaa keessaa biyyi Saa'udiitu jechuudha. Saa'udiin dawlaa Arabaa tana keessa Saa'udiin marraa hin hammaatan. Wallaahi hedduu takka hammaatan waan hin beeku akka namaatitti nama ilaalan. Akka namaatitti nama ilaalan. Bakka isaan kalas ergaa ajnabii ta'anii biyya kana keessa jiraatanii jedhanii ilma namaa kan akka namaatitti ilaalanii akkasitti xiyyeeffatanii bakka wanni isaan irratti xiyyeeffatanii nama ilaalan akka heeyiwaana. Wallaahi hoolonni isaan bira kabajaa qabdi jechuudha. Garuu lubbuun ilma namaa jechuudha. Ta nama kennaa isaan biratti kabajata kan qabdu abbaan fedhe akka jedhe osoo nama dhibameetiin koottaa nurraa baasaa namni kun dhibamee mana yaalaa geessaa jedhaniitiin warri mana hidhaa jiru yoo gaafatanii jedhan du'e moo jira jedhanii nama gaafatan. Hanga silaa hin jiranii lakka hakima geessaa yoo yaala argataniitiin rabbiin inshaallah rubbuu isaanii baraare yoo jedhanii laa. Kalas yoo du'an isinirraa baafna maafi mushkilaa maaltu isin galchee aga du'anii dhiisaa jedhan. Akkasitti namni kun du'e ka dhibame wallaahi laziim ka du'e illee janaaza Bangaaliin bakka inni kanatti bakka isaan gabbaasan janaazani nama kabajaan qabu bakka isaan gabbaasanii jedhanitti janaaza namaa lukaan dhiitaa Bangaaliin bira deemti. Waan kana jedhanii waan kana sani jedhanii jechuun wanna tokko yoo namarra ga'e argan kaayoo namarra ga'e jedhe arganii miti. Yoo namarra ga'e argan malee namni badhee taa'eetiin akkana yoo jedhan kana garuu namni lammiif namni sabaaf quuqama hin qabne jechuudha. Kana arguu dhaba jedhanii hin dubbatanii namuma itti cufe malee jechuudha. Namuma jaame malee nama yookaan namuma itti cufe nama jaame malee jechuudha. Nama yookaan dhumaatiin ilma namaa saba kamiyyuu ta'ee dhumaatiin ilma namaa wayii saba Oromoo bichaa miti sabni warri garuu harki caalullee Oromoo ta'uu jechuudha. Warri mana hidhaa san keessatti miidhamaa jiru saba Oromoo san qofaa miti. Tigireen jirti, Amaarri jirti, hundi isaaniitu jechuudha. Saba Oromoo qofaa miti. Garuu haa ta'uuti silaa wanti kun nama gammachiisa natti hin fakkaanne warri kanaaf dantaa dhabaniitiin ka biyya keessaa dhumuuf kaas keessaa dhumuttillee dantaa dhabaniitiin ijaa gurra qabatanii abbichuu jedhan. Wallaahi gaafa tokko seenan nama gaafataa mootummaan hin kufaa hin darbaa hin dhufaa hin lufaa mootummaa darbaa lufaa kan jala fiiganiitiin lammii ofiititti dhiichisanii ililchuun kun hedduu takka namatti dhagayamaa waan isaan laallatan moojii jechuuf isaan ka dhufu hundaa isaanii kalaas wanni ilbaanyima jedhan san akkasii inshaallahu dukkanaa jira azaanuu ka'anii wallaahi mee warroonni sooshaal miidiyaa kanarraa osoo wanta ummata hidhaa jiru kana osoo hin dubbatin hin callisinaa daraa wallaahi amaana rabbi isinitti haa ta'u bilis sagalee tayaa fi lammii teenya sagalee tayaa fi wallaahi sagalee tayaa fi hanga dandeettaniin sagalee tayaa fi kalas yookaan
inshallah amma nama social media kanarra tokko eenyuni kan sirra dinqisiifadhu tokko jechuudha waa'ee ijoollee Saa'udii kana sagalee ta'urraa jechuudha. Muniir Intarmanti Ahmad Abubakar kabeejin isaa jedhu tokko jechuudha. Gaafa awwalallee isa namni uummata kakaasee jedhe jechuudha. Wallaahi laziim Alu Zikri Da'awaa Shawillee jechuudha. Ustaaz Abu Mu'aaz Ustaaz Jamaal jechuudha. Yeroo hunda waa'ee lammii isaa callisee hin beeku jechuudha. Namni hunduu osumaa dubbatu jechuudha. Namni lammii ebaluun dubbanne osoo hin ta'in jechuudha. Namni hundinuyyuu jechuudha. Namni sabaaf quuqama qabu namni kana callisiisee nama hin callisiisu jechuudha. Osoo namni callisee foon namaa nama hin callisiisu. Wallaahi ka achi keessatti dararamaa jiru qaamaan ala jirra malee nullee qalbiin teenya achi jirti. Borunus gaafa achi seennee jenne akkanuma har'a yoo callifnee jenne akkasii inshaallahu nagaatti naa turaa isiniin jedha hanga viidiyoo itti aanu walitti deebinu khayri keessa naa jiraadha inshaallahu rabbiin ummata keenya ka biyyallee nagaa nu haa godhu biyya teenyallee nagaa nu haa godhu kaasillee rabbiin nagaa nu haa galchu furmaata buusee inni waan dadhabne kaalii inni ardiif samii isiniin jedha nagaa keessa naa jiraadha khayri keessa naa jiraadha inshaallah hanga viidiyoo itti aanu walitti deebinu bakka jirtanitti nageenni badhaadhina baartii badhaadhina sanii miti nageenni badhaadha isin biraa ta'u isiniin jecha nagaan naa turaa isiniin jedha namni chaanala kiyyaa fi haarawaa taatan sabskiraayib godha namni maatii kiyya taatan immoo laayik sheer godha isiniin jedha hanga viidiyoo itti aanu walitti deebinu nagaatti naa turaa isiniin jedha.